Akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinii dhiyeessaa hanga xumuraatti akkan waliin turtaniif kabajaan isin affeera. Odeeffannoon kun namoota kanneen biroo dhaqqabuu akka danda'uuf yeroo daawwachuu jalqabdanitti subscribe godha. Kan subscribe gootan ammoo like godha. Yoo kana gootan qofadha namoota kanneen biroo bira ga'uu kan danda'u. Hojmaata YouTube kana ajajeegaa kanaaf isin rakkisa like subscribe akka gootaniif isin gaafadha. Odeeffannoowwan qabadheen tartiibaan isinitti himaa hanga xumuraatti akkan waliin turtaniif kabajaan isin affeera turtii gaarii. Gariin ergamaan mootummaa Itoophiyaa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmediin hoogganamee har'a Saudi Arabiyaa Riyaad galeera. Gariin ergamaa Itoophiyaa kun gara Saudii kan qajeele yaa'ii Saudii Afrikaa Riyaaditti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf akka ta'e himameera. Yaa'iin Saudii Afrikaa kun egaa yeroo jalqabaatiif kan adeemsifamu akka ta'e beekameera. Otoo jennu ardii Afrikaa tana kan harkisu heddummatee maalinni waansaa? Yaa'ii Chaayinaa Afrikaa, yaa'ii Ruusiyaa Afrikaa, yaa'ii Ameerikaa Afrikaa, kunoo amma immoo yaa'ii Saudii Arabiyaa Afrikaa. Hundumtuu Afrikaa irratti xiyyeeffateera. Maal keenya jaallatanii jennee gaafachuun qabnuure. Odeeffannoo birootiin attaasheewwan loltummaa biyyaalee garaagaraa teessoon isaanii Finfinnee ta'e hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa daawwataniiru. Daawwannaa isaaniitiin hojii gaggeessaa piroojeektichaa Injiinar Kifilee Horoo waa'ee hidhichaa irratti haala jiru ibsa bal'aa akka kennaniif odeeffannoon raayyaa ittisa biyyaarraa argame mul'iseera. Ijaarsi piroojeektichaa adeemsa yaa'iinsa uumamaa isaa irratti jijjiirama osoo hin fidin biyyaalee yaa'a lagichaa irratti rakkoo kan hin uumne ta'uusaas attaasheewwan loltummaa kanatti himaniiru. Ijaarsi hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa dhibbeentaan 97 kan xumurame yoo ta'u, Itoophiyaa irraa darbee hanqina dhiyeessii humnaa olaanaa jiru furuudhaan misooma Afrikaa akka saffisiisu akkasumas ammoo walitti hidhamiinsa diinagdee naannowichaatiif ga'ee olaanaa akka gumaachuu attaasheewwan kanatti himameera. Attaasheewwan kunis wayitii daawwannaa isaaniitti kana kan mirkaneessan ta'uu isaanii yaada kennaniin himaniiru. Itoophiyaan kuufama qabeenya uumamaa hin tuqamne kan qabdu ta'uu kan eeran hirmaattonni daawwannaa kanaa qormaata keessa taatee hidhicha galmaan ga'uu danda'uun guutummaatti nageenyi yoo mirkanaa'e ammoo saffisaan guddachaa akka deemuu dandeessuuf kun agarsiistuu ta'a jedhaniiru. Daawwannaa kanarratti attaasheewwan loltummaa biyyaalee 60 caalanii akka hirmaatan beekameera. Koreen filannoo kaadhimamtoota walitti qabaa boordii filannoo biyyaalessaa hojii eegaluu beeksiseera. Walitti qabaan koree kanaa Lubni Taaggaay Taaddalaa fi miseensonni ibsa kennaniiru. Koreen kun ifatti hojii eegaluu isaas dubbataniiru. Adeemsa iftoomina qabuu fi dorgomsiisaa ta'een kaadhimamtoota dhiyeessuudhaaf unka eeruu kaadhimamtoota uummataaf dhaabbilee siyaasaa fi waldaalee siviiliif dhiyeessuus ibsaniiru. Koreen kun eertoonni adeemsa eeruu keessatti ulaagaa guutamuu qabu mala eeruu fi daangeffamni yeroo eeruu akka kaa'ames himaniiru. Ibsa kennan kanaan ministeerri muummichi Dr. Abiy Ahmed onkololeessa 26 bara 2016 koree filannoo kaadhimamtoota walitti qabaa boordii filannoo biyyaalessaa kan miseensota 8 qabu hundeessuun ni yaadatama. Kilaastara oomishaa fi hambaa oomisha qonnaa akka galteetti fayyadamuun kan oomishu indastiriin qonnaa toora lamaan galma tokko jajjabeessaa jiran pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Indastirializeeshiniin misooma diinagdee biyyaatiif qooda murteessaa akka qabu kan himan pirezidaanti Shimallis mootummaan naannoo Oromiyaa misooma qonnaa bu'uura misooma diinagdee taasisuun ciminaan hojjechaa akka jiru mirkaneessaniiru. Ta'ullee diinagdeen qonna qofarratti hundaa'ee misooma ariifataa fi itti fufiinsa qabu dhugoomsuu waan hin dandeenyeef qonnaa fi industirii walitti hidhuun barbaachisaadha jedhan pirezidaanti Shimallis. Orumaa kanaan seektara industirii maanufakcharingii keessaa industirii
qonnaa irratti xiyyeeffachuudhaan hojjetamaa akka jiru eeruudhaan dameen kun kilaastara oomishaa fi hambaa oomisha qonnaa akka galteetti fayyadamuun kan oomishu ta'uun toora lamaan galma tokko kan jajjabeessu ta'uu dubbataniiru. Dilbii dhokataa naannoo Oromiyaa seektarichi qabu beeksisuudhaan investimentii hawwachuu investimentii fi industirii kanaan dura turan babal'isuu akkasumas immoo bu'aa qabeessummaa investimentii mirkaneessuun oomishaa fi tajaajila dabaluudhaaf sochii bal'aan taasifamaa akka jiru obbo Shimallis karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin eeraniiru. Sochiilee muraasa kanneeniin bu'aan argamaa jiru abdii kan namatti horu ta'ullee hojiilee bal'aan fuulduratti hojjetamuu qabu jechuun dhaamaniiru. Naannoo Oromiyaatti namoota miiliyoona 1.57 qorannoon dhibee busaa taasifameef keessa namoota 608,000 fi 808 irratti dhibeen kun akka argame himameera. Raawwii karoora kurmaana tokkoffaa darbee ilaalchisuudhaan biiroon kominikeeshinii Oromiyaa har'a ibsa kenneera. Dhibee busaa ittisuudhaaf hojii hojjetameen namoota miiliyoona 1.57 qorannoo taasifameef keessa 600,000 fi 8,808 irratti dhibeen busaa mul'achuu hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa kanaan mirkaneessaniiru. Namoonni kunneenis wallaansa akka argatan taasifamuu himaniiru obbo Haayiluun. Saphaan siree miiliyoonni 7 caalu namoota miiliyoona 11 ta'aniif raabsamuusaas himaniiru. Godinaalee 7 aanaalee 42 keessatti biifaan keemikaalaa farra bookee busaa gaggeeffamuusaas hoogganichi eeraniiru. Manneen barnootaa bu'uura boruu 4,574 ijaaruuf karoorfame keessaa kurmaana tokkoffaa keessatti manneen barnootaa 4,199 jalqabamanii 2,444 xumuramuu himaniiru. Barattoota miiliyoona 7 fi 500,000 ammoo nyaata dhiyeessuuf karoorfamee barattoonni miiliyoona 3 fi 1,300 ol nyaata akka argatan taasifamuu himan. Kurmaana tokkoffaa keessa galiin birrii biiliyoona 34 fi miiliyoona 600 walitti qabuudhaaf karoorfamee kana keessa birriin biiliyoona 26 fi miiliyoonni 6 walitti qabamuu obbo Haayiluun dubbataniiru. Egaa hordoftoota koo odeeffannoowwan kana waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Kanneen biroos yeroo birootti isiniif dhiyeessa. Odeeffannoon kun namoota biroo biraas dhaqqabuu akka danda'uuf sabskraayibii fi laayik gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'a.